mootummaan Iraan du'a Ayatollah Ali Khamenei hordofee daddabiyyaalessaa guyyoota 40 kan labse yoo ta'u, sirni awwaalchaa seenaa biyyattii keessatti isa guddaa ta'ee akka raawwatamu qophiin xumuramee jira. حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند بعد از عمری مجاهدت. Miidiyaaleen mootummaa akka gabaasanitti reeffi isaanii magaalota qulqulluu akka Qoomii fi Mashhad keessa naanna'ee erga eebbifamee booda magaalaa Teheraanitti sirna hooggantoonni addunyaa tokko tokko irratti argamaniin ni raawwatama jedhamee jira. Sirni kun akka agarsiisa tokkummaa fi gootummaatti itti fayyadamuuf mootummaan uummata miliyoonaan lakkaa'amu gara sagantaa kanatti waamaa jira. Haleellaan kun kan xiyyeeffate buufatoota waraanaa, dhaabbilee niwukilaraa fi giddugaloota mootummaa magaalota akka Teheraan, Isfahaanii fi Tabriizitti argaman irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kaayyoon guddaan waraana kanaa sagantaa niwukilaraa Iraan guutumatti dadhabsiisuu fi sirna mootummaa biyyattii jijjiiruu akka ta'e aangawoonni biyyoota lamaanii ni ibsu. Haleellaa kana hordofee Iraan tarkaanfii haaloo ba'uu cimaa fi atattamaa fudhatteen misaa'iloota baay'ee gara Israa'elitti kan dhukaaste yoo ta'u, isaan keessaa baay'een isaanii sirna ittisa qilleensaa Israa'eliin fashaleeffamanii jiru. Haa ta'u malee tarkaanfiin Iraan kun Israa'el qofarratti kan daangeffame hin turre. Iraan buufatoota waraanaa Ameerikaa biyyoota Arabaa naannoo galoo galaana Edan keessa jiran irratti haleellaa misaa'ilaa bal'aa raawwatte. Biyyoonni akka Saudi Arabiyaa, Bahreen, Kuwait, Qaxaarii fi Gamtaan Emireetota Arabaa kallattiin haleellaa kanaan rukutamanii jiru. Miidhaan waraana kanaan dadhabe gama Iraaniin ajjeechaa Ayatollah Khamenei dabalatee qondaaltonni waraanaa fi siyaasaa hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u, manneen barnootaa fi jireenyaa irratti miidhaan dadhabuu, namoonni nagaa dhibbaan lakkaa'aman kan du'anii fi kaanis madaa'anii jiru. Gabaasa hanga ammaa jiruun gama Israa'eliin namoonni 90 ol yoo madaa'an, biyyoota Arabaa keessatti immoo keessumaa Gamtaa Emireetota Arabaa keessatti lammiin nagaa tokko du'uun gabaafamee jira. Akkasumas Bahreen keessatti buufanni waraanaa galaana Ameerikaa rukutamee jira. Taateen kun haala siyaasaa fi nageenyaa baha jiddu galeessaa guutumatti gara waraana bal'aa naannichaatti jijjiiree jira. Biyyoonni Arabaa haleellaa Iraan isaan irratti raawwatte kana akka sarbiinsa birmadummaatti balaaleffachuudhaan tokkummaa haaraa Iraaniin mormuu uummatanii jiru. Yeroo ammaa kana daandiin qilleensa naannichaa cufamee jira. Akkasumas sodaan dhiibbaa gabaabaa addunyaa irratti dabalee jira. Gama bakka bu'aa filachuutiin manni marii ogeeyyii hatattamaan walgahii ariifachiisaa waamee hoogganaa olaanaa itti aanu filuuf marii eegalee jira. Ilma isaanii Mootabaa Khamenei kan dhiibbaa cimaa humna waraanaa fi amantii qabu akka nama bakka abbaa isaa bu'uuf carraa guddaa qabutti ilaalamaa jira. Haa ta'u malee mormitoonni keessoo fi alaa bulchiinsi maatii akka ittiin fufne mormii dhoksaa taasisaa waan jiraniif dhimmi kun tasgabbii biyyattii irratti yaaddoo uumee jira. Haalli nageenya biyyattii waraana kanaan wal qabatee baay'ee yaaddessaa yoo ta'u, humnoonni ittisaa Iraan qophii waraanaa isa dhumaarra jiru. Miidiyaaleen waraanaa hanga sirni awwaalchaa raawwatamutti diina irratti tarkaanfii ilaaleessaa ni fudhanna jechuun dhaadachaa jiru. Kunis sodaa waraanni sun gara tarkaanfii niwukilaaraatti yookaan caccabsa caasaa diinagdee naannichaa guutumatti barbadeessutti geessuu danda'a sodaa jedhu uumee jira. Marratti du'a hoogganaa kanaa dabaabuu ba'aa addunyaa irratti raafama guddaa kan uume yoo ta'u, sababa waraanaa fi sodaa hanqina boba'aa kanaan gatiin boba'aa addunyaa sa'aatii muraasa keessatti ol ka'iinsa hin amanamne agarsiisee jira.
biyyoonni dhihaa fi biyyoonni Arabaa dhiibbaa diinagdee kanarraa of baraaruuf tarkaanfiiwwan qindaa'aa fudhachaa kan jiran yoo ta'u, Iraan garuu meeshaa boba'aa akka waraanaatti itti fayyadamuu akka dandeessu akeekkachiisaa jirti.